akka naannoo Fajiriitti dhalatteetitti jabaa. Coggarana guggubanii. Dinqii waan ofi. Ammallee muyyee jechuun naannoo keenyatti waan biraati. Dhibbaan jedhee. Eesik jamra inshallah maal abiibi maal taate ati. Wallaggattuu akkasuma haguma abiyyi dhufe hongeen nubbuute malee. Milaa kunu jamartee ka abiyyi oduu xaaraan qabe yaabbattee kaalamu adurree dhuma doo sombu dhufe mana torgalee quru. Waggaa sadii kumeetii hojjettee maatiisi katama baadiyyaadhaa fuutee mala gaalaatti galchitee abiyyutu kana godhe jetti. Abiyyuu sadii qofaan mata akkuma mee ati natti himi haguma abiyyi dhufeetiin jedhe harargeen buqqaatee irdaataa kadhatanii fi ma innaas hin jiru kan akka durii hin jiru wallagga buqqaatee irdaataa kadhatanii bashan kana keessa kaa'atanii ji'a tokko nyaatan hin jiru amma irdaataa kadhatanii haguma abiyyi dhufe oromoon kadhattee irdaataa guranii fi bara. Amma nargitaate gaafa biyya galte shoqaa biyya keessaa gidagite yaa Fajirii abbaa diigaa dhageeffadhu. Qaati faatee garuu jechuudha. Dhugaa waaqayyo sammuun ishee sammuu miti. Fajirii abbaa diigaa jechuun isheenis biyya diigda akka jechuuti. Sinii kana miti. Biyya diigna biyya ijaaraarra malee waan ofi dhaggeeffatu waan ofi jechuudha. Diimlaayitii si amma mana keessaa ibsataattu kuni kaabiyyuu ne korra jechuudha. Diimlaayitii maal akka ta'e hin beektu bara ijoolleen keenya. Fajirii koo nuti diimlaayitii miti an barbaannu nagaa barbaanna. Nagaa akkamiin nagaan bu'aa haadha faaxeetii jirtu soolanii jiru nagaan hin jiru biyya keenya inaanta waa'ee maal goone maal balleessine Oromoon nagaa argatu dhageesse sa'aatii Oromoon bushu kanatti Arsii tokko godhee Wallaggaa Jimmaa Shawaa jedhu Oromoon kaduutu taate jaalmarroolleen numa mormaan akka kan kootitti jechuun Oromoon kaduutu yoo taate mataan galabbata malee turre akkasuma jaaladhu kunis boru dhufee aangoorra taa'e Oromoon ka buqqaatuuf kan diigamtu yoo taate Jawaar Arsii ta'uu dantaan qabu haa galabbatamuu jechuudha siif galee yoo Oromoon kaduutu taate Oromoon bara wayyaaneen aangoo bulchitullee numa du'aarti argu Aggeeffadhu Fajiri Arsii Wallaggaa Jimmaa Shawaa mina dhiisee Oromoo hunda tokko godhee Oromoo hunda waan ta'e baasee fi si galee Oromoon akka buqqaane Oromoon akka duune godhee Nuura Wuddinati makiinaatiin gaggeessuu qaba malee sa'aatiitti milishaan haadha keenya reebdu haadha keenya tumtumite nuti kan wayyaanee haadha tante taate maal godhe yaa ijoolleen hundumtuu lubbuu isaaniitti dhaban afaan Oromoo afaan federaalaatu waggaa 7ffaa akka Ana kana nuufaa sirreessu uummata Oromoo daangaadhaa yoo jibbitan maal fiddanii akkanuma haasofanii dhiisan Badi aangootti sunuma fide maa inni aangootti si qaabi aangootti ni fidete waan akkoo dhaggeeffadhu hafuuftu dhaggeeffadhu sammuu sitti himaa dhaggeeffadhu Lammaa Magarsaatu aangoorra ture dhaggeeffadhu Jawaar Maammeduuti dhaggeeffadhu Fajiri Jawaar Maammeduuti qeerroo akkana godhe Lammaan immoo wayyaanee imbii jedhe Sigale isa bodo Jawaar edde jiru Abiy edde jiru beekna hin beeknu Lammaan jalaa fuute Abiyyin Abiyyi Baay'ee wayii Jawaar Muhammad bari Jawaar Muhammad dura dhufaa Abiyyi nu bilisa baasee bar Jawaar Muhammad amma garuu 4 kiiloo jira Abiyyi shari'aan osoo beektanii jiraachuun isaa uummata Oromoof ta'uu qabaadha ummata Oromoof ummata isa du'aa tureef ummata isa buqqaa tureef ummata isa lafee isaatti dhabaa tureef ta'uu qaba ummata Oromoo daangaatti godhee daangaa ummata Oromoo haadha Oromoo eegsisuu qaba gaafa sana eegsise Jawaar keerraa simman qabu marroo keerraa simman qabu maraa Oromoo takwa taatu ko sawyoo ko saw ko no isatu godha Abiyyi isatu godha aangoon qabu isa ummata Oromoon tokkoomsu isa
Ishi amma jechani dubbatu jechuudha solan dhaggeeffadha naasii wallaluun qabnu jechani dubbatu takka waan dubbatu takkaan tarbiisaa dhaggeeffatanii waan abiyyi jedhu hunda dhaggeeffattanu sinumman miidiyaa kun gaxaaxamtanii isa ji'a sadaffaa isa ji'a lammaffaa isa guyyaa har'a isa kaleessaa walitti isa abiyyi hanga angoorra dhufe kanatti maal jijjiirame moo akkuma abbaan giddii jedhe udaan karaa irratti udaan namu fincaan karaa irratti udaan namu karaa irraa qabe udaan karaa irraa nama ati mee waa'ee udaanii keessaa bahi waan mee maal godhe abiyyi maal godhe bar hanga dhufetti hanga angoorra dhufe kanatti maal godhe arsiin takka beelofte abiyyi dhufe beelofte harargeen takka benne gaafa abiyyi dhufe dinga irdaata kadhatte mootummaa ta'e kana jijjiiruu yoo hin dandeenye sadarkaa piraayim ministeerii keessa taa'e kitaaba namni tokko barreesse adda bara jawaar jechuun nama fuudhee kompiitara isa kenne nama fuudhee jechuudha aangoo kaleessa qeerroof qarreen oromoo kutaa kudha takka itti gudeelfamanii itti gidirfamanii ittiin jedhanii fuudhee itti kenne abbaa gadaa jedhe ilma abbaa gadaa godhe jechuudha isa shuumee jechuudha teessoo isa jala qabee isaan deemaa jiru jechuudha sila hadda osoo beeketi abiyyi jechuudha isaayyuu garbummaa jala isa baase Jawaar Muhammad osoo beeke jechuudha Jawaar Muhammad bar oromoo bicha osoo hin taane abiyyiinuyyuu garbummaa jala baase gaafa Jawaar kompiitara abiyyi garbummaa jala ni baase maani abiyyi garbummaa jala ummata oromoo garbummaa jala baase abiyyi no gabbaate abbas haayye bira taa'ee sukkaaraaf zayitii safaraa jira kan atillee beeka anillee hin beeka jechuudha eessa jira gaafa Jawaar achi taa'ee Ameerikaa irra taa'ee qabsaa'u gaafa xiini qeerroo kuma dangalaa'u abiyyi nama waan darbe isika haate wanti darbe darbeera abiyyi nama jedhamu beekta fajiri amma dhaggeeffadhu dhugaan lafa jirtu akka waan jimma bichaan fuutee angoorra keettee gisee godhattan gaafii natti ta'an amma gaafii na uuma akka waan jimma bichaan uummata Itoophiyaa qeerroo jimma bichaan dangalaafte fuutee angoorra keette wanti si yaadan hin jiru wanti si baatan baay'ee mootummaa abiyyi amani jechuun mootummaa dhiigaan dhufee achirra taa'e malee mootummaa angoon taraa isa geetteetiin fudhatee miti dhiiga qeerroo kumaatamaatiin dhaqee achirra taa'e yoo carraa kana fayyadamee seenaa takka dalage ilma abbaa gadaa ta'ee jira yookaan ammoo seenaa goobana daacaa keessa galmaa'ee siifuu siidaan dhaabne barbaadde ችግር የለውም ወንዳችም ጠላችም ማለት ነው አርግቴ ጅማ ተው ሳራ ደንታ እንቀም ነው ቲ yookaan jimmata maalta isarra dantaan qabnu jaalattanis jibbitanis jechuudha kana dheessa deeggarartanillee kana dheessa onni irartanillee seenaan kun isin gaafataa jechuudha gaafa abiddi ila rakkinni oromoo maalidha beektu jo nuti dhugaan qabsaa'uu dinneeti gandummaaf qabsoofna sii galee amma fajiriin kan isheen shintii ishee dhaabdee karakkartu abiyyi jimmadha ijaa jimmaatti duultu jetti no jimma ta'e waan gaarii hojjete ilma oromooti abiyyi sii galee yoonni waan gaarii hojjete yoonni oromoo waan gaarii buusti gatii isin abiyyiin kuulloo jettanuu fi gatii isin ummata jimmaa kana baqa abiyyi isin jechuudha amma abiyyi walitti naqina biifti ummata abiyyi qaba baas no itu amma kee wallahi billahi jechuudha solan Jawaar Muhammad ijjikoo hin argu jedha sila qaalitti dhumti faati situ amma kee marruun biyya bulchaa jiraate maaliif hin jedhabeette dhaggeeffatu faafama sila itu immoo jaalmarroon immoo silxaanirra jiraate Jawaarii fi jaalmarroo faafama eeko naqalan ko sinii galee isi ganda goonni ganda nama nageessu fajirii godha ila fajiri gaafa nuti ijoollee oromooti sii galee ijoollee oromooti ati jimmas ta'e isheen arsii haa taatu ani wallagga isaa ta'u malee ijoollee oromooti akka oromootti sabni biraa gaafa jimma tuqu anaan dhiiga koddanfa sii galee akka biraatti yenna namni biraa arsii tuqu dhiiga koddanfa sii galee isa gandummaa kana maalidha beekta ati amma dhugaaf dhaabbachuu qabda ummanni keenyi waa'ee oromoo beekta yoo ta'e waa'ee oromoo hordofta yoo ta'e waa'ee oromoo miidiyaa kanarratti argita yoo ta'e yenna abiyyi waan gaarii hojjetu waan gaarii hojjetteetta jechuun dirqama sii galee yenna ammoo waan namaa argitu ofii kee dura baate sii galee utuu nuti hin ka'in ofii keessan dura baatanii wanti ati hojjette kun sirrii miti jettanii an dura dhaabbachuu qabdan indoomutu ijoollee naannoo biraa osoo hin ta'in ijoollee jimmaadha sii galee
أنا ما كنت جمان تيجان قوت جند كم يجون الرسمي كسولن أفان كي دمان كتني أهو قوت عرفت إني مرة صدق لكن جوارن دمو ودوا له أكبر له سراون بوليتيكان ودونم نجار دق فلا تعبت إساف من دق رسيجله أبي ما يوكي أما واني كوشتا نجار كتفترة كارو ما تكو كوش يوجده أبي كنا نبره أبي سنا نبره أبابي دينا كسر أبي موتوم مادا responsibility بيجساني سبب لما تصدقت ميلما بعدته ديما جرا أبا وإثيوبيا بس بيجا تو هركا جرا هاي آتي أبان كان كبر سدال شو بيجا سونتانه اتجاه وتاهم مسير رافود ده دفتر أس كلام سيو آتي ميدي ميدم تسيو آتي أبان كان كي كابي سيو ديما جرا أبي يجوا موتوم ما بيجساني تكنا نم نكون ديوتو كدو يوتو كتاب يوتو كوفه هندو إجا اتكابا جتون أرجيته بيجا بعدته ديما جرا جتي تايف تادا إنو تركها كمان لما تركها كمان لفو قال بيجت مو إنو تركها كمان هيدا وده أغرش جبي وأنا في قال بيجت قال بيجت أنا ديسا أنا بولوتيكا كاسي ديسا وده أغرش جبي يو بيجي يقلت إنجر مالتا عنده aku menjawab Muhammad kita ini negara kagale anci fajir yenna tigren bushusi oromo undatu biya gale falmate bisi gale inni kan amma kimisatti qarshitin gargare inni kan immo irri basada be salama salfi be digale zai tigren biya bulchutu zai agazina kas ummata waso jawar Muhammad dubbanne tijalatan oso yenna sana biyiti dufe nurra dowe abiyiti dufe yenna tigren akkasitti nufittu nurra disise ijoollee Oromoti nama kuma torbatutti dhume kanarra dhufe siltaanarra dhufe kun qabsaa'ota Tigraay jechuudha. Mindinno Abiyyi gaafa qabsaa'ota Tigraay amma UDCT qabsaa'ota Tigraay jechuudha barumsa Suudaanii irraa deebisu biyya sana wallahi abiyyiin su ko wataadara ture gobas ስለሆነ ነው ገባቸው አይደለ ወታደራ ture ሲሄደ ዋና ፊያንቺ አቤት የደገፈዳት አማ በር ፊጣቴ በር አቤ ጋቲ ኡመተ ጅማቲን ኩሎ የተኒ ፊ አብይ ኩሎ የተኒ ደገራ የተሚ አታሰን ማን ደገሪያት ባይ ዋን ብራከስ ወላሂ ገጣምተካ ወለቲ ሰበይ አከ ጅማቲቲ ብልሶም ተኒርተኒ ከላስ ኑቲ ብልሱማ ከሰን ጅሩ አማ ደንደነት ንፈልመና qajeeluni qajeela hiree kana fayyadamee hin qajeelu taanaan ansuma magaalaan duuniyaa kana dhufu gomma baajaaji kan haadha foontisaan deemaa jira ammas taanaan jechuudha abiyyiin akkana qabnee teessoo gubbaa kenne hin ta'u taanaan lafa kennaa jechuudha allaqe abbichuu king lubbu kingi gaafa sukkaara abbaa isaa hayya jala deebi'e kingi jettaa jechuudha rakkoon qabu sukkaara isinis saffara waan ta'eef sukkaara zayitiif nama dhufee biyya bulchee king nu mangisti silaasotan ta'e fooleeti jechuudha isgoo jedhee laalu waaqa jawaar muhammad shartee jechee katti fi gisee akka sagaduu fi qabajawaar osoo waan namaaf salatanii fi akka biyaamatti jawaar muhammad salata jechuudha kanaaf fajri abbaa garoo amshir sareetiyya amshir amshar jal muhammad qofaa jechuudha Ashtiiwwan keenya takka ijoolleen kun waa beeksifataniiti sabooddee nuti itti deebinaa. Ameen. Bagana kan uffitanii. Hayyee bagana gaafii ulfaataa galatumaa. Hayyee akkuma beeksisaa jirru soolanii wajjin keessaa barreesseefiin ture gargaarsa rabbiitiin kitaaba kuusaa walaloo mata dureen isaa barruu jedhu harkaan gaaddeen jira. Yoo rabbi jedhe kitaaba kana boruun beeksifee boruun eebbisiisa giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti. Kanaaf immoo tarii karaa namooti qaamaan argamuu hin dandeenye gama onlaayinii kanaatiin kitaaba kana bituudhaan cina dhaabbachuu akkasumallee namoota bitachuu hin dandeenye bituu namooti barbaadan akka inni deeggariin barbaada. Mata dureen kitaaba keetii maani lubbu? Enggak bu ya kita bici. Syakite argite. Ashi mucani akkuma beektanii mucaa baay'ee qaxaleedha walaluutiin uummanni Oromoo sirra jirtanii fajrii bira haadha faatee bira warri jirtanii amma humna keessanii gargaartanii TikTokiitiin gaafa yoomii jette onlaayinii. TikTok harrumaa fi kaleessa seennee haasaa turre namooti tokko namooti seenanii na deeggaran illee jiru namooti gaaf sana illee kitaaba bitan waadanaaf galan jiru.
Darbee immoo har'attiin qabaddeera har'as seennee wantoota reefuman seenaa iyyuu jira. Okay. Guyyoota kana lammanittiin qabaddee ture soolaan koo. Okay. Amma gara kee akka dhufnu barbaadde moo? Gara koo dhuftanii otoo na deeggartanii namoota dhufanillee naaf haasofsiistanii namooti waan danda'an utuu na deeggaranii baay'ee natti tola. Ayyaaddanaa nama 1,000 jirtu namni 1,000 as jirtanii kuni yoo hin gargaarra mucaa kana hin gargaarra bira dhaabbanna jettu ta'e ati faaxeellee fajiriin irratti argamnee fi mee walumaanii haa gargaarsisu mucaan kuni kitaabni akka salphaatti miti kan barbaadu dadhabbii baay'ee qaba. Naati meeqatti? Saame meeqarratti? Ammumaa kaaseeti beeka yeroo gabaabaa yeroo keessanirraa yeroo gabaabaa naa kennitanii namoota na deeggaruu na cina dhaabbachuu barbaadan akka naa keessummeessitan hin barbaade. Maaliif bor sagantaan qabanis yeroo keessanirraa gabaabaa akka naa kennitanii namoota naa keessummeessitan maaf dhugaa dubbachuuf kitaabichatti baay'ee manni kitaaban itti dadhabeera barreessuun egaa baay'ee mayyuu nama dadhabsiisa. Egasii booda garuu ispoonsarallee baay'ee gaggaafadheen ture sanarrillee argachuu hin dandeenye. So haadha faaxeenis fajiriinis bageeta sa'aatii tokko bicha intini godhaati sa'aatii keessan irraa aarsaa godhaati isa bira deemnee. Solo godheeraan kan intini TikTok. Sagantaa maaf ittiin qabinaati? Sagantaa boruudha kan inni eebbisu har'a immoo TikTok irrattidha kan inni intini jechuu barbaadeeru fakkaata. Gargaarsa kan jamaraatu viidiyoo tokko hojjetattee naan uummanni hundi bareesii wayya ture si jedhee. Hojjeteera inni viidiyoo hedduu hojjetan. Guyyaa akkanaa kottaa. Viidiyoo hojjeteen ture. Bakka daqiiqaa 30 haadha faatee koo daqiiqaa 30 naaf jedhiiti koottaati karaa keessa namni bitatu jira jala galanii na mana isaarratti argamnee takka gargaarsisnu uummanni as jala jirtan hundi keessanis koottaati mucaa kana gargaaraa bira dhaabbata. Yaa namni 500 deemaa isa bira deemaa mimi. Mee amma isa bira seenaa hundumti keessanii ameeniin tuqaati ameen bira seenaa ijoolleen Oromoo gargaaruu barbaadan hundi keessanii. Ameen tuqaati bira deemaa. Haadha faatee bira warri jirtan irree tuqaatii seenaa daqiiqaa 30 caalaa haadha faateen turtu sabooddee intini